Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii isiniin jedha Oromoo tiyya guutuu bakka jirtanitti akkam nagaa jirtu fayyaa isiniin jecha har'aan tanaa argitanii gadi baanee ijoollee Suudi Arabiyaa keessatti hidhamanii jiran waan nyaatan dhabanii waan uffatan dhabanii akkana feeshaan kan uffatanii sa'a 24 yoo dhaabbattan hagam isinii dhagaa akkamtu isinitti dhagaa mana hidhaa keessatti sanuu mana keessatti uffatanii rafanii gubatanii jedhan hunda yaa Oromoo gadi bayaati iyyaa fi dhaabbadhaa fi booyaa fi rabbii keessan kadhadhaa fi bara baraan akkuma bara dheengaddaa ijoollee ta'an osoo akkasitti isaan mana hidhaa keessa iyyan nafsa isaanii dhabne jechuudha. Eegisaan dhuman booda gadi baanee iyyuun kenna faayidaa nuun qabu amma nu bira dhaabbadhaa jedhanii iyyaa jiranii gabbayaa afaan tayaa fi irraa iyyaa fi waan dandeettaniif waan rabbi isinitti beekuun gabbaanee bira haa dhaabannu sagalelleen waan biroolleetiif yoo ka danda'amu ta'ellee gara hundaanuu gadi baanee wal bira haa dhaabannu Oromoo taa'a eegaaf isaan booyan bicha booyuun homaa faayidaa nuun qabu addunyaatti gabbaanee haa iyyinuu fi ka'aa Oromoo rabbi keessan sodaadha yaa rabbi kiyya yaa rabbi Oromoo maaliif nu darartaa yaa rabbi kiyya ijoolleen tun akkuma kenna biyya akkuma kenna gadi baanii dalagatanii gaarii jiru gaarii jiraanna jedhanii warra ofii biraa baanii kana ta'anii jechuudha hireen sun osoo nu taate akkam osoo ana taate akkam osoo achi jiraadhe akkasin laaluu qaban odoo an achi keessa jiraadhe anillee mana hidhaa san keessa sa'a kana jiraadhe akkam ta'a sanuma jechuudha akkuma akka achi jirutti uf beekuu uf eeguu jechuun akkasitti niyyaa keessan keessa kaayatii yaa Oromoo kadhadhaa fi rabbii keessan kadhadhaa kiristaana islaaman dhaabbadhaa kadhadhaa fi bira dhaabadhaa sagalee nu ta'a jedhanii akkasii booyanii gadi bayaa fi kadhadhaaf isiniin jedha waan dandeenyu bira dhaabannu isiniin jedha please share like godhaa is channel kiyyallee like share godhaa fi maaliif namni tokko ani isinirra beekee namni walirra beekee odoo hin ta'in namni waan danda'uuf sagalee ta'uuf eega ka danda'u taate gabbayee sagalee walii ta'a jechuudha. Kanaaf share Facebook irratti godhaa fi rabbii keessan kadhadhaa fi yaa rabbii kiyya hin danda'a. Rabbi waan hin goone hin qabu rabbi waan hin dandeenye hin qabu waa hundaayyuu isatu danda'a. Isaanillee furmaata rabbi haa kennuuf jedha galatoomaa isiniin jedha.